Ashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Hordoftoota keenya kabajamoo qophii tokko qabannee dhufneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas injifannoo wareegama sabaatiin argame sekondii tokkoof illee shira wayyaaneetiin hin dhaabbatu jetti. Oromoo fi Oromiyaan uummata nagaa fi tasgabbiin jiraachaa turanidha. Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti falaasama sirna gadaatiin biyya lammiilee hundaaf qixxee taatee nageenyi, misoomnii fi olaantummaan seeraa itti mirkanaa'e uumuuf karaa dheeraa deemanii qabsoonis ta'ee yaada mo'ataadhaan wareegama qaqqaalii kanfaluun kunoo har'a sadarkaa naannoo fi biyyaatti biiftuun nageenyaa fi walqixxummaa itti ifu ijaaruun jalqabameera. Biyya kana keessatti mirgi namoomaa fi dimokiraasii akka kabajamu, siyaasni wal jaalalaa fi hidhannoo karaa wal marii fi nageenyaan qofaa akka ta'u haalli mijataan hedduun uumamee jira. Mootummaan amma ijaaramee jiru kun uummata Oromoo fi sabaa fi sablammii biyyattii hunda of cinaa hiriirsisee boqonnaa qabsoo dukkana irraa gara ifaatti kan ce'uu danda'e dhukaasaa fi hidhannoonii miti. Duudhaa Oromummaatiin nagaa fi nagaa qofaa filatee deemuu isaatiin karaa dabaa fi shiraa yeroo xumuraaf akka cufamu, dirreen siyaasaa akka bal'atu, keessattuu qabsoon hidhannoo Oromoo fi Oromoo gidduutti gaggeeffamu kamuu mo'aa fi mo'atamaa akka hin qabne itti amanee karaa fagoo deemee Oromiyaan dirree nageenyaa fi misoomaa akka taatu garaa bal'achuun hunda hammattee jiraachuu akka dandeessu qabatamaan agarsiisee jira. Wal morkiin siyaasaa kamuu afaan qawween osoo hin taane karaa nagaa irra akka imalu karri nagaa fi nagaa banamee jira. Kan biyya saamee fi yakkaan cuuphame yakkaan akka gaafatamuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Keessattuu mirgi siyaasa sabaa dhugoomee dinagdeen uummataa akka dabaluuf sochiin hamaan godhamaa jira. Mirgi abbaa biyyummaa akka mirkanaa'u ta'ees jira. Waadaan uummataaf galame tokko lamaan lakkaawamee akka deebii argatuuf karoorfamee irratti hojjetamaa jira. Abdiiwwan gurguddaan mul'achuu fi uummanni keenyas bu'aa isaa dhandhamachuu eegalee jira. Mootummaan abbichuun hoogganamu kun qabsoo siyaasa Oromoo ceesisuu qofaa osoo hin taane Oromoo dinagdeen injifachiisuu, misoomni akka babal'atu, qabeenyi Oromoo hunduu dinagdeetti akka jijjiiramu, doofummaan cabee hayyuun Oromoo beekumsa, qabeenyaa fi dandeettii Oromoo dinagdeen akka bilisoomu waadaan galame hundi isaa hojiitti hiikamaa jira. Nageenyi uummataa akka boora'uu fi uummanni nagaan bahee akka hin galle qaamoleen badii keessaa fi alaa ijaaramanii Oromoo mooraa boo'ichaa gochuuf Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jechuun sochii abbichuu kamuu gufachiisuuf olii gadi kaachaa jiru. Injifannoo arganne kana afaan qawween hin dhufne, faffacaanee wal danquun diinaaf meeshaa taanee miti kan finne. Obsaa fi bilchina falaasamaa Oromummaatiin dhufe. Wal dhaggeeffachuu fi tokkummaa cimsuun dhufe. Har'as karaa kanaan ala karaan wal mormii, walitti dhukaasuu, wal cabsuuf malee wal ceesisuuf hin ta'u. Har'a shira diinonni keenya nuuf kiyyeessaniin wallaalaan keenya daboo bahee shororkeessitoota waliin lammiilee keenya dararaa jira. Yeroo ammaa kana uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa argate bakka jirutti hooggansa isaa dhaggeeffatuu fi gaaffii isaa karoorsee tartiibaan deebii hooggansa isaaf kennu argatee jira. Kana malee waanjoon garbummaa jaarraa tokkoof walakkaadhaa ol gateettii Oromoo irra ture cabsee aduun bilisummaa akka baatu godheera. Uummanni Oromoo waan argate qabatee waan isa hafe immoo tasgabbaa'ee bakka eeggataa jirutti diinonni keenya waraana nutti bananii mirga abbaa biyyummaa keenya nu harkaa mulquuf halkanii guyyaa dhama'aa jiru. Waraanni amma wayyaanee nutti baname kun garbummaa duraatti nu deebisuuf akka ta'e beekamaadha. Wayyaaneen osoo deebitee aangootti dhuftee dursa lafa irraa kan dugugdu Oromoo akka ta'e shakkiin hin jiru. Sanarra darbees garbummaa keenya duraatti nu galchuun ishee hin oolu. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo maaloo mee dammaqaa. Wayyaaneen diina keenya turte, ammas diinuma, borus diina keenya. Waraana amma wayyaanee nutti bante kana tokko taanee wal gargaarree mo'achuu qabna. Gaaffii yoo qabaanne booda wal gaafachuun wal gorsuun ni danda'ama. Amma kan duraa eeggamu tokko taanee diina keenya waloo kan ta'e wayyaanee barbadeessuudha. Waan qabnuun beekumsaan, qabeenyaan duuluu fi waan nurraa eeggamu hunda gochuun abbichuu keenya cinaa dhaabbannee awwaala diina keenyaa yaariifachiisnuun ergaa keenya. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina.